Gammachiisee Waa jedhanii jiraatanii jechuudha. Kanaaf akka jiru godhanii jirtan. Gammachuun kan kana dabartanii jirti. Jaartiin ma jaartatanii hedduu jirtu qaba. Warri shakkita illee shakkii fidadhaa jechaa kana dabartanii jirti. Gammachuu godhan Jaartii kana dabarte. Haaflaa wulii godhama. Itti fufa gammachuu gaafatuuf laala an argu jiraati. Malee ani miidhuudhaaf hin deemu bakka tana keessatti. Miidhuudhaaf hin deemu ilmaan Oromoo isinillee rabbii wajjin dhiifamallee naa godhaa. Namaan hanga amma dura itti qalate guutuusaa dhiifamaan gaafadha. Karabbii jecha ilmi namaa kan hin qalanne hin jiru addunyaa kanarra tahee. Dhugaa keessa nama ta'e kan iddoo qalatee kalata isaa beekee naasaamaa anjee naasaamaa hubaannaan istiliiti isinumaatti hammilata ani immoo namni ni miidhee aruusa maata aruusa saati feetattiin sii godha aruusa taanaan taatam suna shaanguritti kartoonaa manna asittiin ficcaanee ogguti maal akka ta'uu barbaaddatin Hambama miti. Wama kaya hambama na situ bitaji na pada tena. Argite memang orang bangkit yo mana fincani kabar baca tu dah. Enggak so mama. Ulfi kan itu itu mana fincani. Enggak so mama bicara arras baru start ega ini dola bana kuma dibai rakaya bitin ega ini hama maka jauh tadi. Cuma ada biberati juga. Ada biberati. Ay, fisher kena kena Infectar tu gua. Infectar tu. Aidaan di kanaaf deebitiin asii fichaasisee jalaa darbaba. Ini akan tuliin galle. Aidaan di deebitiin aidaan di fichaasa Muhammad. Na deeggarta moo caala deeggarta. Ani kan bakka muduwaan jirtu waan jiru deeggarama. Ijaat yadiseetiin beekaan amma godhee. Maayisi ijaam ijaam badheetitti nama birooti miti jaarsa kee dabbaan maal keetitti ijaa irraa baatu maaltu jiru. Wadhabdanii namni akkuma isin qofaa miti namni kamiyyuu wallaba. Muhammad jaarsa jaarti si beeku jaarsa tan jaarsa sin beeku. Makiinaan abdii. Amma kana tiksa tumaaree jibba amma kana laantee wanti jedhin jaartummaa maal hin beekne miti. Akkamitti hin beekne beekne. Nagartuu ajaa'ibaa akkatti naa godhatu. Ilmaan lama sirraa qabaaba jaartummaa beekne waliin. Beela alfa. Manzaraa daa'imaa kaayyatee wayi waa naannoo qabatteeti. Haa guutis motora. Motora maal naa koddaa bishaanii bira bayaa koddaa bishaanii abu biidoo carqa kaayafi. La, motor mamu. Hamama asitti fichaana irra fichaanii obeete. Bodo tokko as keessa kaayatiin as keessatti qollofee as keessa bayaa fichaanu. La, sun adabbiin taane. Maal daayaa koo? Adabbiin osoo nama biroo ta'e nama biroo wasiin balleesse ta'e sa balleessuulee ijaarsa keetii abbaan ilmaan keetiiti. Abbaa fadhee ta'ee amma qixaamamuu qabaa adabamuu qabaa. Wayi. As taa'eetiin sii fichaanaa oggudi ni maal jechuudha. Wayi. Koko beektee fees waa yaate. Muhammad maal godhuu qabna aareetiin beekiree fuultanii hanga suu darbadhee an miidhuuf hin deemu aarsaatiitu waan biraa na keessa fide waan addaa kana ilmaan Oromoo obboleeyyan kiyya wanni ani barbaadu caalaadha caala arkadda isin guutuun keessan dhiifama narraa ta'a dhiifamaan isin gaafadha waan dhammaan hangaan amma dura ilma namaa miidhuu tureefillee miidhaa mara nuti ittiin dhiisu. Miidhaa argitee mi'a sibiri jimallee ittiin dhiisu argillee kaayyoo miidhaa hin qabdu. Akkasitti haali. Akkanatti kunuunsuu qabdi malee caalaa argitee ta duraatu dhiifame jetta kan biroo irratti hin dabaliin jecha anu bare na aarsite. Kana obaasi. Laalaa dhugi. Dhugi dawaadha. Dhugi. Akkatti laala akka ilmoo ta'e ilaaltu laaluu qabda laala. Muhammad akka danaan ilmooti jawaatee kunuunsuu qabda. Jaarsa keetii bara ilmoo si ta'a. Osoo inni jiraachuu baate ilmoo na gaaru. Obsi Muhammad. Maa akkam gootisa? Humaan goone Muhammad. Qabi. Samaan duyte qabi kaa. Jaala. Maal gootita yaa waa dhugu. Wayi takkaa waa dhugee bakka jiru sare. Wayi takkaa waa dhugee. Raayiloo hin dhugaa wal. Jetti nyaatanii yoo bahuu fi dhabe malee dhima dhugaatii. Akkas hordoftoota kiyya laalaa warroon argitee miitii jettanii yookaan immoo shakkii of keessa fiddanii miidhaan takka hin jirtu. Uummata akka kiimee wanti caalaa gootu hin jirtu jechuudha. Kanaaf jecha kun akka kunuunsi jirtu argitanii. Akkanatti daawwaa asiidhaa bira ta'anii asiiruu baasaa ilmaan isaaniitiin taphachaa. Gammachiisee. Waa jedhanii jiraatanii jechuudha. Kanaaf akka jiru godhanii jirtan. Gammachuun kan kana dabartanii jirti. Jaartiin ma jaartatanii jirtu qaba.
warri shakkita illee shakkii fidadhaa jechaa kana dabartanii jirti. Gammachuu kana hin Jaalatti kana dabarte. Haflaa wulii godhama. Laalaa maama. Itti fufa gammachuu gammachuu laala an argu jiraati warri. Malee ani miidhuudhaaf hin deemu bakka tana keessatti. Miidhuudhaaf hin deemu ilmaan Oromoo isinillee rabbii wajjin dhiifamallee naa godhaa. Namaan hanga amma dura itti qalate guutuusaa dhiifamaan gaafadha. Karabbii jecha ilmi namaa kan hin qalanne hin jiru addunyaa kanarra tahee. Dhugaa keessa nama ta'e kan qalatee qalata isaa beekee naasaamaa anjee naasaamaa hubaannaan istiriitii isinumaatti hammilata ani immoo namni ni miidhee aruusa baata aruusa sa'aati feetattiin sii godha aruusa taanaan dootam sun ashaanguritti kartoonaati manna buutaa laala inni itti gammadee jira aruuta yoo naafuutaa keekiyya akkasi akkatti ilmaa nafuutaa meeqa amasta akkanatti meeqa idaan faayina isa keessa nafuuta malee namni biraa haati fuuta eenyu intala san naa gootaa suuraa achirra ta'e sun haa godhi biyyee nyaaddu ana malee waan jechuun turanii Keekiyya naafitti deemi intala sana. Asirri ni nani arra isa intalatti barbaadanii akkasii hordoftoota keenya oloon shakkii qabdee shakkii fitadha miidhaa takka hin gootu abbaa kadhatee ganaan eegantu hin miidhu ilmi namaa kan hin qalanne hin jiru taraa takkaaf qalate amma booda maal gaa egaa isa dhiisiti warroota qalata hiddarraa balleesse sababa deemee dhiifamaan gaafadda maaliifin dhiifamaan gaafadda jaa ilmi namaa taraa takka ni qalata nisti dogongora bes hamaan ka dogongora isaatirraa hin deebine naa dhiifama gootanii naa gootan an akka gama rabbiitiin deebi'e karaa rabbii deebi'eetiin jira badii dalaguu kiyyarraa caalaa miidhuufillee hin deemu wanni niin kanneefillee waan biraatii miti waan minnu oytuma namni walii kannu isaafillee kanne arra guyyaa lameen caalaan na bira deebi'e kanattu edaa fi arrattu bifti dhiyyaa'una jijjiiramte ani murtahaadha waan takka taniin barbaadu hin qabu addunyaa kanarraa'u waan kana taateefu gammadaa isinilleen caalaa rabbisi haa gargaaru du'aa isin goona waan jettanii ni qabdan nama sajira deddeebinee wal bajaajiru dhimmi kiyya guddaan jaaladha ani caalaa baay'ee ilma qaba malee ilma kanaaf jecha caalaa barbaadu argattee waan seerallee argitee misirraa'ee jira dogongora duraayyuu namatti ittiin naqee sababa caalaa argachuu fi waan argitee fokkachuusan dalagaa namni kaalata kanatti nalaqe obboleeyyan kiyya tokkoffaan duraa namni akkaaniitiin an jinnaawee summii ta'ee badii dila kana hojjedhu wallaa obboleeyyan kiyyaan na hojjechiise kabuttii kaayisaana baasee na bittinneessee akkaaniitiin akka saree maraatteeti deemu na godhe isaanii amma tanaanuu waanuma tana boodaanu maaliin dhaamsaan namaa qaba dhaamsaan obboleessa yaa farsaadaa qaba yaa farsaa kan jedhagee waan ati haasaa jirtus qubaan qaba fiidiyoo teetillee ilaalutti hin jira baga haasoytu tolchite haasaa hin balleessine bes ammoo garaan sin gubatin obboleessa kiyya ani beekaatiin caalaan hin deeffadhaa muraa mataa kiyyaati irraa nafuu hangaan addunyaarra jiraadhuun hangaan caalaa fi ijoollee kiyyaa hojii guyyaa tokko taa'uu arra ani seenaan qabu naafi caalaan ganaan eegantu addabaanullee seenaa hin qabu waan dirqama godhuun qabaa jesan godhe sis garsiise wujuudhaaniisa ani caalachin deebuu barbaadaadha if ijoollee kiyyaa walit dachee aayilaa tahee akka namaatti gammadee jiraadhee taa'uun barbaadaadha alhamdulillaahi habarsaa barbatti akkamsi fakkaata isallee ogummaan haqa jecha seenuu hin qabu bineensi kanatu maaliif caalaa akka xabiyaa ijoollee gooti maammatti maaliif xabiyaa daa'imaa gooti waliin anti godhu jirtuun caalaa keeri maa fedhis xabiyaa daa'imaa jechinaa deebi'ee maaliif xabiyaa ijoollee naa gootii caalaa maaliif caalaa istaayila jijjiirtii dawaan tolu akkasi kan namni haala guutuu jijjiiratee deebi'aa bakka irraa dhufee bultee dhabee gadhu kanaafuu amma bifa haara waan argitee bultii ofii keessatti waan deebi'eef amma argite amala ta duri irrallee sirreeffatee yoo waan dura sirreewu qabullee taatu sirreeffatee waan lolchiisu himaa illee waan qabaatu akkas gootee jechuudha waan duramu. Istaayila jijjiiree xabiyaa jijjiirtee haala xabiyaa adda
deemu jira caalaan. Jijjiiramee bita durirra. Kanaafuu amala bira fide taa'e. Daas Amala keessi bitu bareedaa faana. fide. Asirraan fayyaa jiraan. Kan qaban. Egaa. Nama baasi kottu. Baay'ee tajaajila nuyi sarara dhufte biyya tamii dhufte sama gurba. Kuni kayetii caala. Kottu dabdubii namni. Kottu dabdubaa namni ol kayi. Hawwii bara ni dhiisita. Wal baran caala saayiba kayetii. Ganaa si gurbaan kun hojii jiraatan. Saa. Waa gaabeetun. Garsiisee hordoftoota kee kasi jaalatu kana agarsiifadhu. Hadiyyaa jaartiin tiyya naaf iddee namni kun nama biraatii miti hammaattuus toltuus haadha ilmaan kiyyaati jiitti faamsise. Hamaa miti kun mana keenya huccuu keetii fi ijoolleeti. Way waa mataan na horeera kanaaf. Way maali qabiyaan tun ciiqiin tun maali? Ajiisaa du'a. Faadhu haa Maamad dila kana Daaruu taphataa? Hojii taphataa idaa ta'u? Eega waliin taphatu. Maa? Way maali kunuunsa duba kana akka jiru kanarraa? Isaan ilaalama. Waan ta'eef fidee isa waan maqaan hayyuu akka taphatu ta'uu laayu. Laa Maamad xabiyaa jijjiirte dawaan xabiyaa jijjiirtee akka daa'imaa gola taane gartuu. Barbi ka Maali akkana jechuun kanaan na dhibee? Argitee amala haaraa amala jijjiiratee argitee hanyidee. Maamad amma haala kanaan yoo caalaan ka'ee tuma deemuu baatee jeen yaaddaa'u jiraani beekta. Anuma harkaa'uu hin baafatin. Si yaaddeessita. Maali si yaaddeessite? Namni tokko waan tokko yeroo dalagu waan kana gartee erga dalage yoo waan san akkamitti sirreessuu danda'a nama san amma fakkeenya waa gadi deeman akka inni sirraa'uuf akka inni muutu argitee. Duba akkamittiin haasa'isuun fada waan garaasaa keessa jiruun baruun fada. Abboon taadhaan gurbaa kan leessi afaan walii qabbootaa. Dhiisi gurbaa fidha haajetu dhiisi gaa suuraa. Maali ta'e duba suuraa gidaara teessu ni bareeddi. Ni bareeddi jedhee bara midhalitti mul'ataa jirta. Ani bareedu. Bara sanii siimachi keessatti ilaalee tuma. Anaan duba suuraa gidaaraan laalu jira. Kana isimitanii jirtu bara sanii miti bee suuraan jirtu hin jirtu. Ani bareedu. Kana jedhaa jiru kun kaameraa. Kana miti kana kun gidaara gubbaa suuraa gidaara teessu. Taabiraan barbaadu.